Ayyee kam jirtu daawwattoota keenya torbeen keenyaan naannofnee wal agarreerra gaafa dilbataa immoo kan dhiyaatu televezyiinii ONN irraa qophii yookaan sagantaa wantoota gurguddoo torbee darban keessa wanta ta'an kan itti yaadachiisudha. Kanarraas qabannee kan dhiyaanneerru Andassuu Duulaa fi akkasumas an Baayiluu Nachooti. Kanaaf hanga xumuraatti waliin turaan affeerraa kooti Baayilumee haa eegallume qophii taateewwan gurguddoo torbee kana keessa ta'anii nuti gabaasni keessaa kan filannee ijoo kan ta'an. Egaa nuti oduu ijoo jennee torban kana keessa daawwattoota keenya biraan geenye akka guutuu Oromiyaatti akka biyya kanaaf addunyaa akkasumas wantoota jajjaboo ta'anii kama ONN darban funaannee kan daawwattoota keenya biraan geenyudha. Egaa akkuma barame oduu ijoo torbanii har'a qabanne keessa kan cinaa jiru. Adda Bilisummaa Oromoo yaadattee egaa torban darbe keessa dassuu haleellaa humnoonni kun raawwatanii fi akkasumas humnoonni nageenyaa raawwatan uummata nagaa irratti raawwatan balaaleffatee jira. Kanumaa wal qabatee Koongireensiin Federaalaa Oromoo da'attoota faannoo fi garee faannoo jechuun of waaman haleellaa lammiilee nagaa irratti golee Oromiyaa bakkoota adda addaa keessa seenuudhaan haleellaa raawwataniin akeekkachiisa itti kennee jira. Humnoota kana duuba garuu kan da'atanii jiran abbootii qabeenyaa humnoota mootummaa yookaan humnoota qaamota nageenyaa isaan kana da'oo godhachuudhaan gareen faannoo kun haleellaa qaqqabsiisaa akka jirudha. Egaa akka fakkeenyaatti godina Shawaa dhihaa aanaa noonnoo ganda biiftuu jaalalaa iddoo addaa Qondaala jedhamutti waxabajjii gaafa 8 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti humnoonni farreen nagaa jedhaman yookaan immoo finxaaliyyiin Amaaraa kuni namoota bakka tokko ta'anii yookaan sirna cidhaa yookaan fuudhaa fi heeruma gaggeessan namoota 27 bifa suukanneessaan humnoonni kun ajjeesaniiru jechuun balaaleffateeti jira. Reeffa namootuma ajjeefamanii kanallee adda baasuun akka dadhabame nutis gabaasneeti turre torban achi aanu kana keessa. Humnoonni kun adabatti godhachuu qabu yookaan ammoo mootummaan callisee ilaaluunsaa kunis akka kaafaa mufachiise kan dhagahame. Finxaalayyiin Amaaraa kun goleelee keessumaa lixa Oromiyaa kibba bahaa Oromiyaa fi kibba naannoo bahaa Oromiyaatti bakkoota adda addaatti haleellaa gaggeessaa akka jiran dubartoota daa'imman manguddoota qabeenya saamuu gubuu dabalatee humnoonni kun inumaayyuu immoo meeshaa gurguddoo kan namni dhuunfaa qabachuu hin dandeenye yeroo lola Tigraay itti adeemsifamaa ture kan mootummaan naannichaa fi mootummaan federaalaa hidhachiiseen qabatanii ammas gara Oromiyaa deemuudhaan jeequmsa kakaasaa akka jiran dhagadassu kan kaafaa on kaase kun egaa oduu ijoo torban jennee qabanne keessaati. Kan si ajaa'ibu amma adda bilisummaa Oromoo dhiifama waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay irratti mootummaan 2020 keessa hatattumatti ture inni tarree goolessituutti ramadee karaa paarlaamaa. Jaroonni kun ibsa amma irratti ba'aa jiru ati dubbiste dabalatee Oromiyaa kaabaatti walloo kamisee dabalatee godina Salaalee kana dabalatee dhiyaa Oromiyaatti deddeebi'ee tarkaanfii akkasii fudhatu irra darbeeyyuu namoota mana yaalaa deeman kamiseedhaa waraanamanii waggaasa mana yaalaa dhufan karaatti qabee Dabra Siinaatti konkolaataa ambulaansii keessaa baasanii waggaa cuubeedhaan caqacaqanii waraananii ajjeesan. Isa bira darbee ammayyuu waraana federaalaa poolisii federaalaa yoggaa naannoo Amaaraa keessatti hin taane wal godhaa jiran kanatti mootummaan Itoophiyaa homma tokko hin jenneen jechuun lolaa jiraachuudha malee goolessituu jedhee ittillee hin baafne. Gorsituun dhimma hawaasummaa muummicha ministeeraa Daani'el Jawusaa jedhanii Jawusaa jechuun goolessituu miti. Kanaaf kun komee dhumeera namoota baay'ee biratti. Daawwattoota keenya kan biraa immoo kan torbee kana keessaa gama keenyaa fi sabaa himaalee kan birootiin dhaga'ame tokko dhimma obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee Danda'aa akkuma beekamu miseensa caffee Oromiyaati. Duraan immoo itti aanaa ministeera nageenyaa ta'anii tajaajilaa turaniiru. Booda qabamanii hidhamanii akka mana murtiitti naannaa jiran beekamaadha. Mana murtii darbee irratti gaafa dhiyaatan abukaattoo maleedha. Abukaattoo 5 qabu ture. Abukaattoo 5 isaaniyyuu hin argamne. Sababni isaa immoo na jalaa sodaachifamanii doorsifamaniiru jedhaniitu obbo Taayyeen kan himatanis mana murtiitti torbee kana keessa ture.
kan isaan jedhan abukaattonni kiyya lamaanii abbaa langaa fi namoota isaatu jedhani abbaa langaa fi namoota isaatu bilbila hin beekamneen dhoksaadhaan bilbilanii akka irratti hin argamne akkan abukaattoon taanee fi akkan falminee fi jedhanii namoota abukaattota kiyya lama doorsisanii sadi immoo isa dhagaanii sodaatanii hafanii kanaafi manni murtii yakka doorsisaa lubbuu abukaattotaa fi maatii isaanii irratti gahamaa jiru isin ajjeefna kan jedhanii doorsifamaa jiru kuni narraa haa dhaabbattu jedhanii kan isaan gaafatanis torbee kana keessa ture. Kan biraan itti fufuudhaa fi kan nu biratti darbee tokko waa'ee filannooti. Filannoon biyyoolessaa marsaa jahaffaan akkuma fe'etti komee fi deeggarsa adda addaa irratti dhiyaataa haa turu malee haa darbu malee godhamee ture. Naannoo tokko garuu filannoon kan keessatti hin gaggeeffamne kan ture guuttachuudhaaf boordiin filannoo biyyoolessaa kan inni filannoo gaggeesse naannolee muraasa keessattis torbee kana keessa ture. Naannoo Beenishaangul, naannoo Affaar fa'aa, naannoo Sumaalee fa'aa keessatti kan kanaan dura filannoon biyyoolessaa marsaa jahaffaan hin godhamne kan isaan filannoon gaggeeffames torbee kana keessa ture. Ammas boordiin filannoon eddeetti ta'eeru jira. Akka Sumaalee fa'aa akka Affaar fa'aa keessatti eddeetti milkoofnes immoo jira jedhee kabaases torbee kana keessa fakkeenyaaf Beenishaangul keessatti garii keessatti filannoon godhameera buufata filannoo garii keessatti naannoo filannoo lama keessatti garuu amma sababa rakkoo nageenyaatiin akkuma kanaan dura filannoon hin godhamne jedhee beeksiseera. Kanaaf naannoon Beenishaangul mootummaa mataasaa kan inni dhaabbate filannoon kan inni godhamee mootummaa naannichaa mana maree mootummaa naannichaa hundaa'ee waggaa 9 dura haga filannoo gaddaatti isumatu ture jechuudha. Otoo filannoon hin godhamne waggaa 9 fi ammas naannoon filannoo lama achi keessatti hin godhamne jechuudha. Kan biraa torbee kana keessa kan dhagahame nu biraatis warra kan biraas waa'ee boordiin filannoo dhaabbilee siyaasaa 21 irratti ibsa baasedha. Dhugaadha akka beekamu mootummaan federaalaa morkattootaaf baajeta ramadaa jedha heerri fi seerri baajeta akkattiin socho'anii hojii gaggeeffatan. Kanaaf morkattootaaf baajeta mootummaan federaalaa ramadee immoo boordiin filannoo karaa isaatiin ni qoodaaf paartileef. Kana qooduudhaaf ulaagaalee inni kaa'ate keessaa tokkichi paartiin siyaasaa biyya kana keessa seeraan socho'an hundi isaanii namoota qaamni isaanii miidhamoo ta'anii fi dubartoota yookaan shamarran baay'ee itti galfachuu qabu kan jedhu keessa jira ulaagaalee. Kana hundi 21 baay'ee dhiyeeffatani paartiin siyaasaa 21 kan bara 2000 akka lakkoofsa giiziitti 2014 fi 2015 wal cina qabnee yoo kan isa bara 2016 dhiyaate cina qabnee ilaalle 2016 keessa paartiin 21 garmalee lakkoofsasaa kan garmalee guddisaniitu dhiheessanii innis paartiin tokkoon isaanii 10,000 hanga 900 dubartootaaf shamarranii fi namoota qaama hir'uu qabna jedhaniitu galmeessitanii 2016 keessaa. Kun immoo akkan shakku na godheera. Kanaaf ragaa qabatamaa dhiyeeffadhaa jedheen paartii 21f erge 21 keessaa 10 isaanii yeroodhaan kan ragaa ta'a jedhan dhaggalfataniiru. Bitoota isa keessa kanan gaafadhe. Paartiin 11 garuu deebiin kennine. Kanaaf torbee tokko keessatti paartiin 11 kun ragaa isin 10,000 hanga 900 qabna jettan kan dubartootaa fi kan qaama hir'uu qaama miidhamtootaa dhiyeeffadhaa jedhee kan inni baases torbee kana keessa dhiyeessineerra. Achi keessaa paartiilee 11 keessaa tokko paartii biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaati. Lammaffaan kan isa wajjin paarlaamaa keessa jiru paartii Abinidha. Kan Dr. Ndongoro Badhaadhe Dr. Bayyanaafas keessa jiranitti fakkaata kan warra Moochaas kan Areenaas kan Walaayittaas kan Gaambeellaanis keessa jijjiru 11 jechuudha. Akkasuma immoo paartiin badhaadhinaa jimaata darbee asirratti deebii kenneera. Boordiin filannoo sirrii miti kan inni baase
ani yoo ofiisa arguu baate malee ragaa kiyya si dhiyeesseeraa kan jedhu fakkaatu tokko ibsa baaseera. Kana ture kan gar tokkummoo dhiyaate torbee kana keessa nu biratti. Egaan oduun kan na bira jiru immoo kan ijoo jedhee daawwattoota keenya biraan gahuuf jiru keessa godina Harargee Bahaatti aanaa Baabbileetti hordoftoonni amantaa waaqeffannaa 80 ol hidhamuu isaanii gaa torbee kana keessa miidiyaalee adda addaan gabaafamaa tureera. Nuti daawwattoota keenya biraan geenyerra. Egaa namoo dasuu dhimma amantii waaqeffannaa wal qabatee yeroo baay'ee falmiin warreen nuti abbootii amantiiti yookaan ammoo amantii qabnaa amantiin keenya akka barbaannetti warri lallabachuu barbaada miidiyaalee hawaasaa irratti yeroo hedduu mul'atu. Inumaayyuu amantii waaqeffannaa kan ammoo yeroo isaan arrabsan yookaan immoo jechoota ta'aniin dubbatan miidiyaa hawaasaa irra deddeebi'aa ture. Gidduuma kanallee kamisa yookaan yoon dogoggoruu baadhe kamisuma darbe keessa namni dhalootaan gara Harargeema ta'e abbaa amantaa Islaamaa nama hordofanidha. Namni kunillee irra deddeebinu yeroo amantaa waaqeffannaa kana hordoftoota amantaa musliimaa biratti arrabsu yookaan immoo gadi qabu waan isaanii ol kaasanii kan amantaa waaqeffannaa kana immoo tuffatan dhagahamaati ture. Haa ta'u wal falmiin dhimma amantaa wal qabatee yeroo baay'ee ni deddeebi'a. Inuma ammoo hordoftoonni amantaa waaqeffannaa immoo yeroo isaan hacuucamne manneen irratti gubate miseensonni keenyi nu jalaa hidhamanii ajjeefaman illee jiru jechuudhaan yeroo hedduutti ibsa babbaasaa turani. Egaa kanuma wal qabatee godina Harargee Bahaa aanaa Baabbileetti hordoftoonni amantaa waaqeffannaa sababa amantaa waaqeffannaa hordofnuuf qofaaf nu hidhanii jechuudhaan itti gaafatamaan kominikeeshinii dhaabbata hordoftoota amantaa waaqeffannaa obbo Lammii Baay'ee natti himaniiru jechuun Addis Istaandardiin torban kana keessa baaseera. Nuti sigaa kana wabii godhannee daawwattoota keenya biraan geenyeerra. Egaa akka gaafatamaan kun himanitti taanaan dureewwan amantichaa keessaa obbo Raajii Badhaadhaa fi Abdataa Boggaalaa akkasumas barsiisaa amantichaa obbo Zawudee Girmaa warra hoggana olaanaa amanticha keessa jiran keessatti akka argamanidha. Miseensonni koree qindeessituu waldaa waaqeffannaa kan godina Harargee Bahaa namoota 25 fi akkasumas kan aanaa Baabbilee keessa jiran dabalatee namoonni 54 bakka tokkotti ugguramanii akka jiran maatiin dubbisuu akka hin dandeenye irra deddeebiin doorsisaa fi reebichillee akka ga'edha gaafatamaan kun kan isaan himanii. Inumaayyuu immoo namoonni hidhamanii gaafachuuf deemanillee akka hidhaman keessatti heerameeti jira. Egaa kanarratti komiin mootummaa irratti dhiyaataati jira. Maaliif amantiin hunduu biyya kana keessatti seera qabeessa taanaan hunduu wal qixaa wal kabajee waliin jiraachuu soo qabuutti kan kootu caala jechuudhaan humnaan hidhu poolisiin illee dirqama akkasii keessa galuu osoo baate jechuudhaan komii qabu karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii ibsaniiru. Egaa nutis irra deddeebiidhaan kanan dura godina Wallagga Bahaa keessattis naannoo Gidaamii Wallagga Lixaa keessattis sabuma kanaan namoonni ajjeefaman jiraachuu daawwattoota keenya biraan geenyeeti turre dassu. Kun egaa oduu hidhaa kan torban kana Baabbilee yookaan Harargee Bahaa keessatti mudatee daawwattoota keenya biraan geenyedha. Dhugaadha. Asirratti akka ONN'tti loogii dhaabaa yookaan amantaa yookaan saba biraaf hin qabnu waan mata'e gabaasuudha waan ta'eef waan irra ga'edha. Poolisiin gama isaatiin waan jedheeru hin qabu. Addis Istaandard akka jedhetti garuu qorannoon gaggeessa jedhuetu yaada qabaa kan inni gabaafame jechuudha. Kan biraan kan ta'e oduu gaddaati. Torbee kana keessa gadda artistoota Oromoo fi jaallattoota isaa fi uummata Oromoodhaaf gaddi tokko kan sabaa himaadhaan darbaa ture. Waa'ee obbo yookaan artistii beekamaa Oromoo Sorsaa Lammiiti. Sorsaa Lammii torbee kana keessa kan inni du'e. Sorsaanii aartii Oromoo guddisuudhaaf nama cimaa goota qabsaa'aa aartii Oromoo fi afaan Oromoo gabbisuudhaaf yeroo hedduu hiraaraa turanidha. Sorsaan egaa mana yaalaa dhukkubsataa erga turee booda mana yaalaa keessa erga ciisaa turee booda mana yaalaa Paawulos jechuudha.
hospitaala Phaawulositti chikeetti yaalamaa arga ture booda lubbuunsaa kan baate torbee kana keessa ture. ONNnis maatiisaa fi jaallattoota artiisaa ogummaasaa hiriyootansaa hundumaan gadda itti dhaga'amellee kan dabarfate torbee kana keessa dhaabaa jiru. Egaa akkuma kaastee miidiyaa hawaasaa irrattis daddarbaa akka ture Sorsaa Lammii nama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphataa turee fi nama wareegama guddaa itti baasedha. Haa ta'u malee dhibee taasisa mudateen hospitaala galee yaalamaa ture damdamachuu dadhabuudhaan lubbuun isaa torban kana keessa darbeera. Irra deebinee ammas maatii fi jaallattoota firootan isaaf jajjabina hawwina jenna gaadassu. Kan itti aanu mootummaan Itoophiyaa kanaan dura diina jechuun yookaan tarree goolessituu keessatti labsuudhaan inumaayyuu wal waraanaa arga turanii kasaaraa guddaa akka biyyaatti kan walitti fidan deebisee boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa akka seera qabeessa taasisuuf boordii filannoo biyyaalessaan gaafateera. Eenyuuni? Adda Bilisummaa Uummata Tigraayini. Egaa yeroo waggootan sadan darban keessa lafaaf samiin walaleelaa akka turan kunuma quba qabduu daawwattoonni keenya. Haa ta'uti dubbiin egaa deebi'ee araarri erga bu'eeti asii mootummaan Itoophiyaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraay dhaaba siyaasaa seera qabeessa ta'ee akkuma dhaabbilee siyaasaa warreen seera qabeessa ta'anii biyya kana keessa socho'aniif akka heeyyamuuf boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa gaafatetti jira. Kana kan gaafate immoo ministeera haqaati. Ministeerri haqaa Geediyoon yookaan Dr. Geediyoon Timootiyoos akkaataa adda ta'een yookaan ammoo bifa adda ta'een boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Adda Bilisummaa Uummata Tigraayiif beekamtii akka haaraatti akka kennudha kan isaan gaafatanii. Maaliif jennaan dhaabni kun ilaalcha siyaasaa qawwee lafa kaa'uudhaan karaa nagaatti amanee karaa nagaan socho'uuf waan walii galleef irra deebi'amee akka haareffamu yookaan immoo akka deebi'ee beekamtiin kennamuuf jechuudhaan xalayaa barreesseera torban kana keessa. Oduun erga walii galtee Piriitooriyaatii kaasee araarri nagaa bu'ee hafuurri nagaa mootummaa Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Uummata Tigraay gidduutti amma lafa qabatee dhugoomaa dhufeera. Kanumaaf fakkaata egaa mootummaan Itoophiyaas Adda Bilisummaa Uummata Tigraayiif beekamtii akka kennuuf boordii filannoo biyyaalessaa gaafateetti jira xalayaatiin dassu kun oduu ijoo torbaniiti. Bareedaadha. Kuni tokkummaa biyyaallee kan fiduu jaalalallee fiduu irra caalaa immoo uummata Tigraay kan nagaatti deebisu ta'a. Kanaaf walii galtee Piriitooriyaa hojiirra oolchuu keessatti kun tarkaanfii bareedaadha kan mootummaan fudhate yoo hojiirra oolee galmaa'e. Kana mijeessuufis immoo haal dureen guutaman jiru ministeerri kaabinee ministeerotaa wixinee qopheessee gara paarlaamaatti ergee paarlaamaanis raggaasisee kan dabarse waa'ee kanaan ilaallatu jira. Dhaabni siyaasaa tokko karaan qawweetiin falmaa erga turee booda gara nagaatti deebi'e erga jedhee anisaa galmeessisuu danda'u seerri qaawwaa qaba ture ni duraanii. Amma garuu kan akkasii kanaaf seera haaraa bakka bu'ee kan galmeessuu danda'u baasee waan ta'eef hojiirra oola jedhamee eegamaa. Kuni bareedaadha nagaa buusuudhaaf uummata Tigraayifis biyyattiidhaafis dirree siyaasaa biyya kanaasiif illee maaliif morkataan lama jiraachuun gaariidha. Adda Bilisummaa Uummata Tigraay kan inni beekamu sirna federaalawaa dhugaa haa fidu jedha. Keessattuu immoo sirna federaalawaa sabdaneessaa. Dhugaallee yoo manuu baate nu bara aangoo ture sirna federaalaa dhugaa hojiirra oolchine. Garuu immoo heera mootummaan kun akka jiraatu kan qabsaa'udha. Kanaaf warri isa leellisan faana warra mirga saba isaanii kaasan faana gamtaa tokko dhuummatee biltsiginnaaf dorgomuu danda'a yaada lama akka riippablikaanii fi dimokiraatii warra Ameerikaa jiru. Oduu kabiraanii kan biratti torbee kana keessa darbaa ture tokko Finfinnee keessatti hanqinni boba'aa fi laambaa yookaan beenzilii mudateera. Kanaaf immoo mootummaan kan jedhe sababa sooma ayyaana Arafaatii wal qabatee Jibuutii irraa konkolaachistoonni galchuu hin dandeenye ture gaafa sagalee kudhaniiti. Kanaaf hir'ina kanaa kan amma mudatte kana guutuudhaa fi kan sulultaa fi Awwaajiruu irraa kuufama boba'aa keessaa fe'amee gara Finfinneetti galaa jira waan ta'eef ta'anii immoo kan buufata doonii Jibuutii irra kan jirus deebinee galchaa jirra waan ta'eef abshiraa rakkoon hin jiru jedhee kan inni
deebi'ii itti kennee torbee kana keessa dhugaadha. Torbee kana keessa Finfinnee keessatti hanqina boba'aa guddaa ture, namni baay'ee hiriiraa ture Finfinnee keessatti deebiin kenname kanuu kanadha. Dhuguma immoo akka biyyaatti maalirraa maddee inni kun isuma guyyaa lama hin galleefidha, guyyaa lama Jibuutiitti waan hin fe'amneefidha kan jedhu qorannoo barbaada. Hawaasa keessa kan deddeemaa jiru yaadni ammallee akka kontiroobaandiitti boba'aan akka gurguramaa jirudha jeerikaanaatiin fe'ame. Kabiraan yeroon kaffaltii liqaa naafaa dheeratu jedhee mootummaan federaalaa si gaafataa jira warra garee biyyoota badhaadhanii 20 silaa waxabajjii kana sosoddoma kanatti lakkoofsa faranjiitti kan inni dhumu kaffaltii irra jiru mootummaan Itoophiyaa biyyoota isaa liqeessaniif kaffalee kan inni fixuu qabu ji'a kana keessa ture hangammaatti garuu ta'aa jiru waan ta'eef naafaa dheeratu jedhee kanaan dura gaafateera warra garee 20 ammas dheeressaniif ture waxabajjiidhuma kanaatti ammas naafaa dheeratu jedhee lammataa gaafateera mootummaan kun oduunsaas kan dhagaame torbee kana keessa biyyoonni sun immoo deebii amma yoonaatti hin kennine garuu ministeerri maallaqaa Ahmed Shideen paarlaamaatti dhiyaatanii miseensa koree dhimma dinagdee tokko ibsa kennan ni milkaa jennee yaadna maaliif mariin jaarmiyaa maallaqa addunyaa faana goonu akka biyyaatti waan qajeelaa jiru waan ta'eef gaaffiin nu dheeressaa nuti biyyoota nu liqeessanii gaafanne deebii qajeelaa argata jenneetu yaadna jedhanii kan dubbatanis torbee kana keessadha kan gabaasnee baalu. Oduu xumuraa kan nabira jiru oduma biyya alaati. Gamtaan Awurooppaa Chaayinaarraa uggura kaa'e torban kana keessa. Egaa gamtaan Awurooppaa dhaabbilee Chaayinaa Raashiyaa deeggaru kan ittiin jedhe 19 irratti qoqqobbii kaa'eera. Gamtichi dhaabbilee Raashiyaa irrattis egaa qoqqobbii wal fakkaatu akka kaa'uuf jiru beeksiseeti jira torban kana keessa. Keessumaa lola Raashiyaa Yuukireen weerartee irratti jirtu kanaan dhaabbileen Chaayinaa kun deeggaraa jiru alkallattiidhaan jechuudhaan gamtaan Awurooppaa uggura kaa'eeti jira. Keessumaa dhimmoota saatalaayitii wal qabatee kan basaasaa wal qabatee odeeffannoo adda addaa Raashiyaaf kennaa jiru dhaabbileen Chaayinaa kun jechuudhaan bira gaheera jechuudhaan egaa gamtichi qoqqobbiirra kaa'eera wal waraansa Raashiyaa fi Yuukireen waggoota lamaaf adeemaa jiru wal qabatee kasaaraa guddaan qaqqabeera qoqqobbiiwwan hedduu yoo xiqqaate Ameerikaamti qofti qoqqobbii naannoo 15,000 irra keessatti Raashiyaa. Kun ammas lolichi dhaabbachuu yookaan dhaabsisuu hin dandeenye gamtaan Awurooppaa dabalatee dhaabbilee hedduunis Raashiyaarra qoqqobbii kaa'aati jiru. Amma immoo inumaayyuu deebi'ee warreen ilaalcha Raashiyaa deeggaran irratti dhaabbileen adda addaa gamtaa Awurooppaa dabalatee qoqqobbiirra kaa'aa jiru. Chaayinaa, Kooriyaa Kaabaa warreen kana fakkaatan irratti lola kana dhaabsisuuf haa ta'u yookaan immoo lola kana sababa Raashiyaan lolaa jirtuuf jecha dhaabbilee isaanii dhaabbilee gurguddoo maallaqa gurguddoo baasuu danda'an yookaan immoo akka biyyaatti qabeenya gurguddoo qaban Chaayinaa keessa dhaabbileen jiran dhimma kanaaf deeggarsa laatti jechuudhaan gamtaan Awurooppaa bira gaheera jechuudhaan qoqqobbii irra kaa'eeti jira. Egaa gama Raashiyaatiin gamtaan Awurooppaa qoqqobbiin kaa'e kun waan bishaan hin kaasne jechuudhaan kufaa taasiseera. Chaayinaan illee akkasuma gama Chaayinaatiin kun callisaniima dinagdee Chaayinaa fi Raashiyaa dadhabsiisuu yaaluun toluma inuma hin dhamayinaa kun uummata bu'aa hin qabu. Itti yaadaniima Chaayinaa dadhabsiisuuf akka ta'edha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Chaayinaas deebii laateera dassu. Egaa kana fakkaata oduun ijoo torban kana keessa kan na cinaa jiru kanadha kan si bira jiru hoo jiraate. Kan jiru fi kan addunyaa keessatti oduu guddaa ta'ee kallattiidhaan achirraa biyya pireesiin dhugaa jiru waan ta'eef achi adda baasaa turan waa'ee Keeniyaati. Televezyiiniin Keeniyaa biyyattii kan Aljaziiraa kan France 24 BBC CNN Reuters fa'aa achirraa kallattiidhaan kan gabaasaa turanii torbee guutuu hiriira mormii mootummaa irratti uummanni Keeniyaa bahedha. Keessattuu magaalaa Naayiroobii keessatti torbee guutuu hiriirri godhamaa ture. Hiriirri sunis immoo wixinee seeraa kan mootummaan
doolaara biiliyoona 2 fi miiliyoona 700 irraa argadha jedhee qaraxa fi shaqaxa irratti gatii dabaltii taasisee paarlamaatti dhiyeessee paarlamaan Keeniyaa raggaasisee fi mormuudhaanidha hiriirri sun kan gaba'e baay'eensaa dargaggeessaaf dargaggeettiidha kan hiriira sanarratti hirmanii torbee guutuu jireenyi nutti qaala'eera hiyyummaa hin qabnu keessatti immoo baay'ee nu tursuufidhaaniitu hiriira bahanii mootummaa qeeqaa turanii gara wixataa Wiiliyaam Ruutoon gadi bahanii tole kan daabboo nan dhiisaa kaffaltiin gatiin daabboo bittaa daabboo irratti dabalamu hin jiraatu dhiiseera jedhanii turanii. Uummanni immoo lakki daabboo qofa miti kan shukkaaraa irratti yaalte kan zayitii irratti yaalte kan kuduraa fuduraa irratti dabaluuf deemtu kan fooxaafa kan daayipperii kan ijoolleefa kana kuni kan bu'uuraati nyaata bu'uuraa irratti gatii dabaluun jireenya keenyatti qaalessuudha waan ta'eef kana siruma dhaabii kan nuuf ta'u miti ergama warra dhihaa kan IMF fi World Bank sitti kennan kan Ameerikaa deemtee fudhattee galtedha kan biyya fayyadu bitiin irraa dhaabuu qabda jedhanii inuma hiriira magaalaa keessatti bahanii hiriira geessuun ala paarlaamaa kan cabsanii seenan torbee kana keessa ture. Paarlaamaa biyyittii seenanii warri paarlaamaa keessa turan walgahii isaanii dhiisanii baqatanii inni kaan konkolaataa keessa dhokateetu inni kaan immoo gamoo jala baqatanii miseensonni paarlaamaa walgahii diiganii namoonni achi seenan gariin foddaa caccabsanii ibiddatti qabsiisanii. Kun hudduu kallattiidhaan darbaa ture televezyiinii biyyattiidhaanis kan addunyaatiinis aarii qaban akkasitti dhageessifatanii humni nagaa eegus dirqama qaba nagaa eeguudhaaf waan ta'eef dhukaasni banamee dhugaasaa fi boombii nama aarsutu gadhiifamnaan warri miidhaman jiru achi miidhame keessaa tokko obboleetti pirezidaantii Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaati. Obaamaa kan jedhamti abbaadhaan tokkodha haadhaan garagara haati Obaamaa adiidha. Kanaaf isheen warra miidhame keessa jirti maaliif baate hiriira jedhanii gaafa gaafatanii lammiileen kiyya gaaffii isaan kaasanii gaafataa jirani anas ilaallata kanaaf uummata kiyya gaaffii qabuu hiriira bayoogitaa dhageessifatu ani dhaabachuun qabu irratti qooda fudheera jette. Waajjirri pirezidaantii Obaamaa ammoo dhimma kanarratti obboleettiin kiyya akkas taateetti Keeniyaan haa baddu maaliin jenne ani obboleettii kiyya isaa ta'uu waan Keeniyaa keessatti amma deemaa jiru irratti ammaaf deebiin kennuu jedhee deebisee dirqama kan ani jedhetu hin ta'an jenne pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutooni paarlaamaan haa ragga'u hojiirra haa oolu jedhee itti haa dhiyeessu malee silaa akka seera biyya isaaniitti labsiin tokko hoggaa ba'u paarlaamaan raggaasisaa isa paarlaamaan raggaasise immoo shaaruus fooyyessuus hojiirra oolchuus kan danda'u pirezidaantiidha mallattoo irra kaan. Kanaaf gaaffiin uummataa erga kana ta'e waan ani yaade uummata biratti erga fudhataman qabaanne erga uummanni kiyya hin feene kan paarlaamaan raggaasise kana an hojiirra oolchuu jedhee dide. Kanaaf shaaree jechuudha labsii kana kun mootummaa uummataan filatame biyya dimokiraasiin jirtu kan nama jechiisudha. Ergasiitii uummannis hiriira isaa dhaabe oduun guddoo addunyaa tokko kana ture inni xumuraa waa'ee Sumaalee fi Itoophiyaati. Sumaaleen gola mana maree nageenya addunyaa keessatti Itoophiyaadhaan kan himate torbee kanadha. Itoophiyaan waraanni ishee daangaa koo seeneera seeraan aladhaa kanaaf kun immoo badiidha jettee himatteetti. Itoophiyaan kanarratti kallattiidhaan deebisuullee baatte kan kanaaf ta'u fakkaatu torbee kana keessa kan dhageessiste daangaa irratti akka leenjiirra jirtu Itoophiyaan daangaa ishee eeggachuudhaaf daangaa Sumaalee fi Itoophiyaa jidduu irratti akka leenjiirra jirtu nageenya daangaa ishee eeggachuuf qophiirra akka ta'e waraanni ishee gahoomina akka qabu waa'ee waraanni Itoophiyaa Sumaalee keessaa haa ba'u Sumaaleen gaafatteetti isa jedhamuufis hanga yoonaatti gamtaan Afrikaas mootummoonni gamtoomanis Sumaaleenis ifatti waan na gaafateeru hin qabu waraanni keessan as keessaa haa ba'u jedhee waan natti himameeru hin jiru yoo ifatti hin gaafatame garuu waraana keessa Sumaalee keessaan baasaa jedheera mootummaan Itoophiyaa torbee kana dhugaadha mootummaan Itoophiyaa waraanni isaa mootummaan darbee isaa ta'u inni ammaa waraanni inni Sumaalee keessaa qabu nageenya Sumaaleedhaaf gahee guddaa taphateera shoora guddaa taphateera kanaaf Sumaaleen Itoophiyaan achi keessaa waraana ishee baaftee hammam nageenyi ishee itti fufaan gaaffii booda ilaalamuu ta'a. Itama Jurshumiin Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaas torbee kana keessaa waraanni biyya kana akka inni nagaa gaanfa Afrikaa eeguudhaaf qophii ta'eetti gahoomina akka qabuutti
addunyaanis beekaa qophiidha waraanni keenya kan isaan jedhanii dubbatanis torbee kana ture. Waliigalatti kana fakkaata ture. Ayyaan daawwattoota keenya egaa waan amma daawwattan oduu ijoo torban jennee kan isiniif dhiyeessaa turredha. Egaa oduu ijoo torbanii cuunfinee kan isin biraan gahaa turre Anbaayiluu Naccoo waa'illi kiyya Dassuu Dulaa fi gama ogummaa kaameeraan ammoo Geetu Alamaayyoo nu waliin ture. Waan nu daawwattaniif horaa bulaa isiniin jenna.